Adde Fatiyaa Muhammad jiraattuu godina Harargee Ba'aa aanaa Baabbileeti. Adde Fatiyaan waggoota 28 ol biyyoota hambaa garagaraa keessa jiraataa kan turan yoo ta'u, wayita sana biyya Itoophiyaa biyya harka namaa eeggattu jedhanii biyya ormaatti wayita haasan dhaga'uuf ittiin tolle ture. Kanarraa ka'uun mana ormaa bareedaarraa godoo fi wayyaa mammaaksa Oromoo jedhu dhagaa kan guddatan Adde Fatiyaan biyya abbaa ofiitti deebi'uun hojii qonnaa irratti bobba'uu filatanii. Ani anaatti qoodhaa jaarsa na kennanii jaarsa warra biyya ambaa jaarsa arabaa na fuusiisaniiti biyya ambaa ture. Hogguun biyya ambaa ture biyya keenya kana biyya beelatti tilmaamuu turanii. Sani jecha waan biyya beelaa jedhanii tilmaamaniif jecha ani biyya maashaallaadha biyya caffee biyya roobaa biyya biyyee biyya nama hedduu qabdu akka beelan nu tilmaamanii jeetiin ajaa'ibuu ture ijoollummaa waan hin qabaachuu tureef. Sambooda dhufeetiin biyya kiyya gizeen laalu bakka akkaan eeruu biyya kiyya godhee bakka jannata fakkaattu godhee nama hundaatiif warra biyya beelaa naan jee akka harkan godhu ni murteeffadhe. Adde Fatiyaan biyya ormaatii wayita deebi'an hojii biroo caalaa hojii qonnaa maaliif filataniin gaaffii namoota hedduu ta'us wayita ammaa lafa hektaara 56 ol irratti kuduraa fi muduraa garagaraa oomishaa kan jiran Adde Fatiyaan fuulduratti hojii qonnaa kana babal'isuuf fedhii guddaa qabaachuus dubbatu. Hojii qonnaa kaniin filadhe biitii teenya yoo namni hundi qonna dalage akka miskiinummaa irraa bahu na keessa seene. Maaliif nuti ummanni keenya irdaataa eegan irdaataa biyya alaa osoo lafa qabanii osoo bishaan qabanii osoo rooba qabanii akka yoo qonna godhan namayyuu caalan aalamaa'uu caalanii akka isaan irdaataa kennuu dandayan akka tahuu dandayaniin garsiisuudhaaf mudhii hidhadhee baankii irraa osoo hin liqeeffatin namarraa osoo hin liqeeffatin waaniin walitti qabadhee dhufee sanitti hektaara 56 fuudhee akkasitti burtukaana cinaa Mango cinaa muzeytuuna paappaayee muka 30. Adde Fatiyaan hojii oomisha kuduraa fi muduraan alatti loon aannanis ni horsiisu. Gama biroon xaa'oon uumamaa isaan qopheessanii itti fayyadaman baasii xaa'oo ammayyaaf ba'u hambisuun oomishtummaa isaanii dabalaa akka jiru simanii. Akkasitti loonis idaa'ee kompost warmiifis mana ijaareetiin kompost warmis godhu jira yuuriyaa kana firraa hambisuuf aanan ka litira 100 litira 60-70 irraa ilmu jiran ammumaan naqee baatii 8 akkanaa hun ta'u. Har'a Adde Fatiyaan of bira darbuun dhaabbiin namoota 40f yeroon immoo namoota 100 oliif carraa hojii uumuu danda'aniiru. Dargaggoonni carraa hojii argatanis galii argataniin cinatti ogummaan isaan gonfatan egeree isaaniif murteessaa ta'uu dubbatu. Ani ogummaa qabu nan dorgomee gara dhaabbata kanaa dhufe carraa hojii argadhee asitti hojjechuu kan calqabee waggaa tokkoo fi baatii 8 dabreera gara waggaa 2 deemaa jira jechuudha. Turmaata yeroo kana keessatti faayidaa maallaqaan argadhuun alatti illee dabalataan garmalee argadhee jira jechuudha ogummaa fi muuxannoo adda addaa. Kanaan dura nama biras dhaqee hin beeku asumatti dhufee jalqabe Fatiyaanii amma hojii akkasitti nu uumte. Ittaanaan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi lafa aanaa Baabbilee obbo Kaliifaa Gaarii hojiin qonnaa Adde Fatiyaa Muhammad aadaa hojii qonnaan bultoota aanichaa kan jijjiireedha jedhu. Aanichatti lafti hektaarri 4,800 ol kuduraa fi muduraa garagaraan misoomaa jiraachuu himanii. Fatiyaan duraan alatti isiiti alatti nama ergamtee dalagaa turte arrammoo asii galtee biyya baasii irratti biyya sii irratti hojii bareedaa kana fakkaatu hojii fakkeenyummaa qabu kana daleede warreen naannoo kanalleen isiirraa laallatee hojiin hojjechaa jiru bal'inaan kan jiru ta'uu isaati amma laga erar kana ganamuu makiina 2-3tu ba'a timaantiin shunkurtaan makiina 2-3 ba'a asirraa baasanii jijjiga geessanii gurguranii asirraa baasanii harar geessanii gurguranii kanaaf qonnaan bulaan keenyaas yoon dalaganii jijjiiramaa kan jiru qabatee akkataan itti jijjiiramaa jiru bal'inaan kan jiru ta'uu isaati. Kaapitaala birrii miiliyoona 30 hojii qonnaa kana kan eegalan Adde Fatiyaan har'a garuu kaapitaala birrii miiliyoona 500 ol kan horatan yoo ta'u harki hojjetee of bira darbee biyyaaf ni ga'a jedhu. Namuma nyaatuuf dhiyeessuu jirna ilaa amma karaa biyya alaatti erguu hin geenye immoo amma biyya alaatti erguu fi qophiirra jirna namuu harki keenya kun waan inni godhuu hin dandeenye takka hin jirtu.
bas maali murtee fedha kaayyoo fedha